Har'as United States keessatti filannoo paarlaamaatu geggeeffama. Akkuma kanaan waahilli keenya Bafaqaaduun yeroo ammaa wiirtulee bakka filannoon itti geggeessamu jira. Akkam Bafaqaaduun mee maaltu jira naannoo ati jirtu? Akkamtu jube filannoo kana hordofuudhaaf kan itti bobbaane bakkuma naannoo keenyaati bakka nutti dhiyaatutti jechuudha. Akkuma kanaan ani ganama kanaan dhaqee kutaa Maryland godina PG County jedhamu keessa keessumaa immoo magaalaa Plattsburgh jedhamu keessatti kutaan Maryland Congressii United States keessatti teessoo 8 qaba. Senetiidhaaf immoo nama tokko filatu. Akkasumas bulchiinsa naannichaatii fi magaala isaaniitii fi bakka bu'oota adda addaa filachuudhaaf kan deemanu. Egaa sagaleen har'a kan kennamu kun ganama akka biyya kanaatti sa'aatii 7 qabee ganama barii jechuudha. Akka biyyaatti yoo jenne ganama sa'aatii 1 jalqabee amma halkan sa'aatii 8 yookaan immoo sa'aatii 2 akka sa'aatii biyyaatti jechuudha galgala keessa. Kana gidduu sirni sagalee kennu kun kan geggeeffamu. Egaa namoonni ganama kana ganaa ciisaayyuu hin kaane turaniiti kan deemanii sagalee kennanu. Kanaaf nama baay'ee argachuun hin danda'amu. Tokko kana kan biraa immoo akka haala filannoo biyya kanaatti namoonni qaamaan dhaquu irraa hin eegamu yookaan immoo guyyaa filannoo sana duwwaa eeggatanii dhaquun hin eegamu. Akkuma kanaan amma gidduu kana namoonni guyyaa filannootiin dura dhaqanii filatanii fi namoonni poostaadhaan immoo sagalee isaanii kennanii gara miiliyoonii 42 akka ta'uudha gabaasni kan dubbachaa jiru. Kanaaf namoonni baay'een isaanii kanaan dura sagalee kennaniiru. Buufataaleen filannoo ati hanga ammaatti deemsa eessa Bafaqaadu? Egaa tuujube ganama kana bakkan dhaqee bakka 2 bakka filannoon itti geggeessamu. Tokko mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Rogers Height jedhamudha. Bakka sana kanan ga'e sa'aatii 9 fi daqiiqaa 20tti ganama jechuudha. Akka biyyaatti ganama keessaa sa'aatii 3 fi gara daqiiqaa 20tti. Yemmuu achi ga'e kanatti namoota warra filannoo raawwachiisanuudhaaf alatti kan hafe namni sagalee kennuudhaaf achi jiru tokkollee hin jiru. Amma daqiiqaa 31 eegeetanii achi keessa ba'een. Achi booddee kan immoo dhaqee magaalaa Plattsburgh kan jedhamu community centeriin jira bakka wiirtuu hawaasaa jechuudha. Achiin dhaqee achitti namoonni tokko darbanii sagalee kennuudhaaf dhufaa jiru. Caalaan isaanii saba gurraacha biyya kanaati. Nama keenya tokko nama Itoophiyaa tokko achitti gaafa isaan filachuudhaaf deeman argee akka yaada naa kennanu gaafadhee jennaan hin barbaanne yaada kennu. Nama gurraacha biyya kanaa tokko argees gaafadhee jennaan maqaa isaanitti immoo hin barbaanne sagalee isaatiinis immoo natti dubbachuu hin barbaanne. Maallaan jedhee kana dhiisiitii magaala keenya kanaaf yeroo jalqabaatii fi akka meerii yookaan kantiibaa gurraacha argannu waaqayyoon kadhannu naan jedhee na bira darbe. Egaa akkuma jedhee sa'aatiin nu qilleensa irra oollu baay'ee waan nutti qaqqabee jiruu fi gabaasa dheeraa dhimma kanarratti argannee dhiyeessuudhaaf hin dandeenye. Itti fufna kana booddees immoo buufata filannoo adda addaarra hin deemna. Hordoftoota keenyaa fi boori yookaan guyyaatti taanan irratti bu'iiduma filannichaa waliigalaatii wajjin walitti qabnee wanti dubbannu hin jiraata ta'a. Ammayyuu alumaan jira waan jiru gaa walumatti funaanna kanuma wanti jiru.